Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka ergaa keessan namni naa ergeen qabadheen kara keessan dhufeetoo jira waa'ee manaa keessattuu ijoolleen naannoo sanitti argamtanii haala isaa qorattanii manni kun mana seera qabeessaa kaarta pilaanii kan qabuudha naan jedhanii magaalaa eessatti akka ta'e isinitti hima keessan naa erganii. Hordoftoonni yoo itti fayyadaman itti fayyadamanii amma yeroo kana keessa baay'ee kaaree 1,000 kan ta'e hoo barbaadan akka humna ofiitiin kaaree 500 illee irraa qoodanii bitachuu danda'anii luukii naaga kanatti irra jiran hunda isaayyuu tartiibana isiniif hima. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa hojiin koo idilee kanaa miti. Egaa akka carraa ta'e keessan naa erganii bilbila isaanii hoo naan jettan ta'ee bilbila isaanii ana walan isin quunnamsiisaa bilbili naaf hin laatamne gaafa dhuftanii warri bittan keessan na gaafattanii keessa wal isin quunnamsiisuun danda'a. Akkuma keessan viidiyoo kana naa erganii bilbila isaanii keessan naa erganii achiin booda sitti aanee deemee laallatee haala hundaayyuu jechuudha ofii keessan itti aantanii naannoo sanitti qorattanii haala qorattanii waan hundaa dookumentii keessan laaltanii warroonni bitachuu barbaadan jechuudha. Haala kanatti fayyadamtan ani gaheen koo isin biraan gahuudha. Biraannuu gahii namni itti fayyadame itti fayyadamu jedhanii jalli isaa hidhamaadha. Luukiin kan irra jiru walumaa galatti manni guddaan luukii 60 kushiinan 20 walumaa galatti karaa 80 waan akkasitti ta'a jechuudha. Walumaa galatti manni sirriitti kan jalli isaa hidhameedha seera qabeessadha jedhanii hojiidhaafillee baay'ee gaarii kan ta'e iddoo gaariidha jedhameetoo jira. Isiniin jechuun jaaladhaa eessattan magaalaa shirkaa gunaa iddoo jedhamudha jechuudha. Ijoolleen naannoo sanii beekuu dandeessanii. Egaa harsuma keessattuu ijoolleen naannoo sanitti argamtan itti fayyadamuu dandeessan magaalaa guddaa irratti deemtanii caraqaa bittanii too gibbiin uumamee dafqi ofirratti gad dhangala'ee achiin boodatti immoo dafqa ofiitis dhabanii bootas dhabanii manas dhabanii waa baay'ee ofii dhabuurra naannoo itti beektan keessa beektan sirriitti qorachuufillee kan danda'amu gandarraa jammaree haga aanatitti illee gaafachuuf jechuudha. Yoon kana jedhu kan naannoo magaalaa guddaan nuuf hin malu jechuu koofi miti na hubattan jedhee tayyaada garuu haala yeroo kanaatiin diigaa kanaa wal qabatee maaloo wal qabatee waanuma keessa beekan deebisiitti gatiin isaallee tokko hin ta'u. Dhaan fakkeenya magaalaa gurguddaa gatiin isaa mana seera qabeessa gaafa hin binneettan miiliyoona meeqa ta'a malee gatii xiqqaadhaan argannu tarii kun gatiin isaa bahee sanaan jedhan dhugaa dubbachuuf gatii isaallee natti himne abbaan bitatu nutti dhufe gatiillee isatti himna naan jedhan malee gatiillee natti himne mana bichaa nu beeksisiidha kan naan jedhan isiniin jechuun jaaladhaa. Kanaafuu kunoo isin beeksiseera kaaree 1,000dha kan danda'e kaaree 1,000 bituu danda'anii iddoon misoomaaf irratti hojjechuu warra danda'amuu dadanii keessattuu ijoolleen hojiidhaaf hojjechuu barbaadan yoon kana jedhu immoo hunduma caalaa lafa har'a irratti hojjetan kan osoo hin ta'in seera qabeessa ta'uu isaa sirriitti hordofuu qabdu jechuudha. Maaliif yeroo kana keessa dhugaa wanni dafqi namaa akkuma cubbuutitti badaa jira waan ta'eefiyyuu kana sirriitti bituun duraa hawwuun duraa kana qorachuun dirqamaadha naan jedhanii jiru. Anaanis isin immoo irra deebitanii dookumentii abbicha sanii qorachuun dirqamaadha jechuudha. Maaliif har'a waggaa tokko waggaa lama qofaati irratti misoomsitee gaafa dhufameetoo bootan kun akkana barbaachisaa hatta jechuudha. Karaa lakkaasistaniitoo karaan ni fudhatamu karaan ni fudhatu karaan gizee kana tariitii furachuuf ni mala ijaa ta'eefu kana hunda laalchiftanii warri itti fayyadamuu barbaadan itti fayyadama. Maaliif tokko lafa misoomatti naan jedhanii jiru. Lafa waan feet irratti yoo jette karaarralleedha. Karaa yoo jedhamu immoo karuma isa irraa muree fudhatu osoo hin ta'in masmara isaa saayiziin isaa karaadhaaf kennataadha. Waan fe'amillee irratti hojjetame kaaree 500 haa ta'u kaaree 1,000 haa ta'u akka dandeettii abbaatti yoo bitate jedhanii jiru. Manni immoo jalli isaa hidhamaadha. Egaa warroonni mana mukaa ijaaramu ni beektu jalli isaa akkamitti akka hidhamu haalikki isaa jechuudha. Egaa bakkuma mukni jiruttan dhaladhee guddadhee ijaa ta'e waa'ee mukaa tolcheen beeka. Tarii namoonni kun illee bakki mukni jirutti yoo dhalattanii raattan ta'e ni beektu jechuudha. Mukaan gaafa ijaaramu akkamitti jala hidhama. Hidhaan maal jechuu dandeessu ijoollee.